Hedduun keenya eda kan qaxiraatti bullee fuuluma Jawahar argina jenneeti ka eda arguu hin dandeenye amantanas ka viidiyoon dheeraa mul'achuu baatus viidiyoon xiqqoo tana fuulli isaa mul'ateeti jira. Haguma tana daawwadhaati. Ammasii ergaa Sheek Amin Ibroo dabarsan kana jechuudha. Abbaan keenya alimni guddaan ergaa gadi fagoo ergaa bareedduuf keessaa qabduudha. Amma immoo viidiyoo xiqqashoo takka irraa isin dhageessiseeti kaan dhumarratti isin dhageessisa keessaa muree viidiyoon akka isinitti hin dheerannee fi walitti deebina dhaggeeffadha. Waa hunda dura baga gammaddan isin jechuu barbaada. Hawaasni kiyya bakka jirtan hundatti baga Rabbi isin baase, baga Rabbi hidharraa isin baase, baga gammaddan. Baga gammadan dulloonni baga gammade dargaggeessi baga gammade haawwan baga gammadan akka jetti Oromoon horiin abbaa hedduu baqaan bahuu jedhan baqatee bakka dhaquun qabu horiin abbaa hedduu maaliif abaluutu oofe abaluu baqachiise odoo jedhan horiin jidduu lafatti hafatu baga gammadan isin jechuu barbaada. Dulloota hedduu dullattii takka Facebook irratti argee intala sa'aadaa jedhan takkaatu maxxansina fakkaata waan sanii ayyo guddoo takka akkoo takka argee harkasii lamaan samitti ol qabdee baga Rabbi ilma keenya nuu baase jettee ta'a akka isin itti gammachuu ibsitu an takkaa waan akkasii agarree. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kami kanuhi kami mucam kun kanuhi kami mucam kairi mucam bal'inna mucam bi irratti bal'attu kanuhi kami alhamdulillah Rabbi galanni si haga alhamdulillah Rabbi galanni si haga Rabbi ki ya sitti shukri gon haati ilma deette marti bakka mara shukri godha Rabbi nu gammachiise gammada gammanne gammada yaa Rabbi nu gammachiifte gammachuu tana gammachuu umrii dheeraa kabiyyi keenya irratti jiraat kabiyyi keenya irratti qananiit yaa Rabbi nu godhe yaa Rabbi nu godhe yaa Rabbi nu godhe Rabbi umrii isa haa kaayu warra bal'aa Rabbi ija irraa haa qabu afaan irraa haa qabu. Jiruun muuxannoodha jara keenya imala teenya Rabbiin ni dheeresse maaliif dheeresse hin beekne xiqqoo amnaan nutti dheerate maaliif dheeratte illee hin beekne akka silaa nuti feenu xiqqoo ni dheerate koo takka argee harkasii lamaan samitti ol qabdee ijoollee hedduun asirra laalaa ture wallaahi waan je'anilleen afaanii uf dhabanii miqiyyoon takka masilaa mana arabaatiin jira malee iyyi nagooti akka ju'uu wallaalee silaaniin iyya silaa lallabeetiin firraa baasa booda jarri kunuu maal taate janiin Arabni kun qabee ganna darba jeetiin sodaadhee akkan tu wallaale gahee Rabbiin ni danda'a rakkoo fi yaada fi cinqii gahee asumatti Rabbi nurraa haa dhaabu. Waan hedduu qalbii na cabserraa ijoollee teenya mana hidhaa Su'uudii jirtu gammachuu isaan mana hidhaa san keessa ta'anii ibsataa jiran san hoggaan laalee. Ergaa sheeka kennaa mee dhumarrattiin isiniif maxxansakaa xiqqashoo haga takka irraa muree hanga daqiiqaa 8 takka irraa muree dhumarratti isin dhageessa viidiyoo guutuu ta'uu baatullee jechuudha. Baay'ee ergaa barumsa guddaa qabudha ka yeroo hundayyuu ka ergaan isaan dabarsan Sheek Amin Ibroo mammaa kan jechoota garaagaraa taarika seenaa sahabotaa wantoota garaagaraa keessa makuudhaanii kan isaan nama barsiisan jechuudha. Mee boodarratti isiniif maxxansa jawwee chunka gammachuun keenya akkuma itti fufeetti jira gammachuu keeriidhaa Rabbi nuuf haa godhu gammachuu dhumti isaa rifanni hin jirre yeroo hundayyuu tanan dagatina gammachuun kun Jawahariin dhugaa dubbachuu fi warroota gurguddaa akkanaa kanatu beeki du'aayii akkana duuba jira du'aayii sheekotii du'aayii qeessotii du'aayii beektotaa du'aayii manguddootaa wanti miira garaagaraatiin waan adda addaatu dabaramaa ture akkuma isin agartan kana jechuudha yeroo hedduu ka fuula isaa arguudhaaf hawwaati turre edafaa qaaxiraa namni hundi qaaxiraa bulee yeroo gartee makiinarraa buusanis namni ija akkasitti addaan uf harkisee fuuluma isaa arguudhaaf akkasitti taa'aati bullee haa ta'uti ka sababa sakuriitii eegumsa nageenya isaatiif jecha yeroo gartee silaa footoo isaa nuti agarre jenneetiin dhiyaannetti ifaan dhaamsanii eegumsuma gartee nageenya isaatii fi nageenyi isaa jiraannaan humaati ni agarra fagoo miti yeroon inni miidiyaa irratti gadi bahee ifaa bilisatti wal agarru jechuudha amma kana wanna xiqqashuma sekoondii
shammoo jahaa xiqqoo tanatu gadi bahee. Kanaafuu garuu goofaree filee akkanatti kunoo qeerrummaa isaa tan kalee isaatiitti deebi'eeti jira. Kaleessa gaafa gartee mana hidhaa jiran dhageenyatti ture. Mana hidhaa keessatti goofaree filatee arriin ammoo waan duraanii caala itti heddummaatee arriidhaan goofareen bareeddee iftee jirti kan jedhu namoonni achitti deddeebi'aa turan himaniiti turanii akkuma agarreessa akkuma dhageenya sanitti agarree jechuudha. Baguma kaa lubbuun jiraannee hayyicha kana kan ilmaan Oromootiif jecha hadhaa san dabarsee achi keessa seene san rabbiin ijaan nu garsiise dhugaa dubbachuuf ka namoonni hedduun osoo hin beekin hiikamuun kun kan dhufe jechuudha. Irra deebiidhaan baga gammaddanii baga gammaddeen isin jira. Warroota gartee Oromummaadhaan hidhaman siyaasaan hidhaman paartii kana san osoo hin jenne hundi isaaniitu ni bahan maaliifi namni hundi qulfiin hidhamtoota siyaasaa Jawhar jechuun ni danda'ama. Yeroo kana isin jedhu guddaan jechuu kiyya kan fakkeenyaaf warri hidhelleen nama hedduutu isa jala deema, nama hedduutu isaan hoogganama, nama hedduun irraa qabachuu danda'a jedhee kan gartee diinonni isa hidhan yaadanis Jawhar ture jechuudha. Jawhar hiikamee tarii namni siyaasa waan hafuunatti hin fakkaatu yoo hafillee Jawhar dabalannee Baqqalaa Garbaa dabalannee dhiibbaa irratti goonee ni baasifna jechuudha. Footoo isaa dheeraa, viidiyoo isaa dheeraa immoo yeroo dhihootitti gadi baafnee ijaanni agarra. Ammaaf ka hanguma agarre tanatti gammanna goofaree tana laalleetiin jawwee hagamatti irraa itti gammannaa namni hedduun ka fuula isaa arguudhaaf edda kan akkasitti taa'eetiin televezyiina jala onlaayinii irra bulee jechuudha. Kanaafuu amma sirri deebiidhaan baga gammaddan isin jedha. Gammachuun ta walitti dhaabattu ta booddi isii rifannoonni hin jirre nuuf haa taatu kan ilmi isaa ganaa rifanne kan haati manaa isaa ganaa rifanne aayyoon isa dhalte aayyoo guddoo sun ka ganaa hin rifanne Baqqalaa Garbaa akka gaafa gartee waa'ee Oromummaa kanaaf ka akkanumatti itti uf barre nuti akka gaafa gartee waa'ee Oromummaa kana dubbachuu eegaleeti jireenyi inni manatti dabarseerra jireenyi inni mana hidhaatiitti dabarsetu irra hedduu jechuudha. Taa'ee osoo ilmaan isaa waliin gartee akkuma nama birootitti ilmaan isaa waliin jireenya dabarsuu bira osoo haadha manaa isaa waliin akkasii jireenya dabarfachuu barbaadu jiru isaa guutuu Oromoodhaaf jecha mana hidhaa keessatti dabarse akkuma Sheek Amiin reefu mee ergaa Sheek Amiin san hin dhageeffatan baay'ee gorsa guddaa of keessaa qaba. Dhugumatti an sheeyni waan akkanaa waan dubbatan isa duraan dhugaa dubbachuuf ar'uma dhaga'ihan ergaa isaan ara dabarsan kun baay'ee ganna seene imimmaan tana dhufe akkasuma du'aa illee godhanii jiranii du'aa isaanillee jala aamin jettanii akkuma isaan jedhan sani rabbiin asuma irratti gahee nuun haa jedhu ganaa rakkuma Oromoo dararaa baqaa gabrummaa ajjeechaa hidhaa kan hundaa rabbiin asumatti akkuma isaan jedhan san anin jedhu du'aa isaanii san dhageeffadhaati. Waa hunda dura baga gammaddan isin jechuu barbaada. Hawaasni kiyya bakka jirtan hundatti baga rabbi isin baase baga rabbi hidharraa isin baase jechuun barbaada. Ha hidhame isin hundaatu hidhame ruuhii teessanii hidhame qaama fi qalbiin teessan hundi hidhamte yaanni mana hundatti isin galee hedduu rakkattan hedduu hiraartan baga rabbi isin gammachiise baga rabbi hidhaa isin baaseen isiniin ja'an nama muraasaa meeqa hidhaa bahe isin hundaatu hidhaa bahe baga rabbiin jara keenya san hidhaa baasee isinillee qalbii teessan hidhaa isin baasee baga rabbi isin gammachiise isiniin jechuudha barbaada arraa. Edaa fi kana guyyaa har'allee gammachuu ijoolleetii fi gammachuu hawaasaatiin laalaa ture. Mee dhiiroo ijoollee wajji waa salphiin seenu je'eetiin eegan gammachuu teessan laale booda anillee irree gammachuu na dhagayamte ibsuudhaaf asiin as dhufee baga gammaddan isiniin jechuu barbaada. Wanni nurra dabre kun waanuma hawaasa tokkorra dabru. Waanuma takka rabbiin jiruu ilma namaa keessatti godhee gaafa jarreen keenya kana bakka wanni itti dhaqee dubbisee bakka isaan hidhamanitti aboo juuzni kun juuza jiruu teessan keessa jiru ha qaraatan malee bira dabruun hin taane juuzuma san qara'uu jirtanii humattuun laalinaa abshiruu je'eetiin ture isaanillee waan naan ja'an sarreeta isaan naan ja'an isinitti himu tanin ufii je'een isinitti himaa. Juuzni kuni juuzuma jiruu namaa keessatti jiru harabbiin kaaye hidhaan amma tokko ta dabarte tuun waanuma jiruu jara keenyaa kana keessatti umrii teessanirraa hanga kun bakka kanatti dabra jechuu waanuma rabbiin keenya dabarse malee waan hatattamatti dhufee miti. Akkuma isaanillee fuula dura beekanii qoraasuma dhiiraati jedhan san waan yeroo san waliin jennilleen akkuma jirutti haa ta'u baga gammaddan
baga gammadan dulloonni baga gammade dargaggeessi baga gammade haawwan baga gammadan hawaasni akkuma jirutu baga gammadan baga rabbiin haa ummata keenya ka hidhame san hidhaa baasee isin gammachiise jechuu barbaada gama kiyyaan jiruun muuxannoodha duuba qaceelloon naa hubadhaa duuba alhayaa tajriba jiruun muuxannoodha duuba jiruun muuxannoodha jara keenya imala teenya rabbiin ni dheeresse maaliif dheeresse hin beeyne xiqqoo amnaan nutti dheerate maaliif dheeratte illee hin beeyne akkis ilaa nuti feenu xiqqoo ni dheerate maaliifi rabbuma keenyaaf beekatu haa ta'u jiruu hoggaa akkanaa kana muuxannoo jiruudhaa abbarraa ilmoota dabraa deemtu ilmoorraa ilmoo dabraa deemtu waan kasaarree hin qabnu barachaa dhufne maleetu waan hongoyne hin qabnu barataa dhufne dhugaa namoota hedduu qabeenya hedduu namoota hedduu dhabuun ni malatu ammoo waa barataa dhufne muuxataa dhufne ani amma waan isinii dhaamu agararralee bal'achuun fedhu ammallee fuulli keenya durri amniti teenya hangamta akka taate rabbuma keenyaaf beekatu wanni nurraa feesisu jecha keenya tokko godhuutu jechi keenya tokko tahuun waa hedduun amata haarawa faranjii kana biiteenya keessatti ilaalaa ture amata haarawa keessan kun waa isin bira jiru as nu bira jira waa hedduun ilaalaa ture namoota garii warruma wajji jiraannu ka durillee adda adda jiru ka haasoon isaanii adda addaa ka paartii ka wal faalleysu ka wal arrabsu jihaa tokko ka dhufeen argeedu afaan tokkoon waan tokko irratti ka dubbataa jiru afaan tokkoon waan tokko irratti dogoggora kiyya ta'uun ni mala kanan hordofaa ture wanni an hawwu nama waan takkaaf dubbatu ka waan takka dubbatu ka afaan tokkoon dubbatu tahuun jiruu namaa keessatti murteessaadha wanni dubbannuuf takka ta'uu akkitti dubbannu tokko ta'uu afaan dubbannuun tokko ta'uu tana dachumatti isiniin jaa keessa sesseenuu fedhu kuni murteessaadha akki jetti oromoon horiin abbaa hedduu baqaan bahuu jedhan baqatee bakka dhaquun qabu horiin abbaa hedduu maaliif abaluutu oofe abaluun baqachiise odoo jedhan horiin jidduu lafatti hafatu baga gammaddan isinii jechuu barbaada dulloota hedduu dullattii takka feesbuuk irratti argee intala sa'aadaa jedhan takkaatu maxxansina fakkaata waan sanii ayyo guddoo takka akkoo jedha alhamdulillahi rabbil alamin kaabi kanuhi kame mucaan kun kanuhi kame mucaan kayrii mucaan bal'inna mucaan biyyi irratti bal'attu kanuhi kame alhamdulillahi rabbi galanni si haga alhamdulillahi rabbi galanni si haga rabbi kiyya sitti shukrii goon haati ilma deette marti bakka maraa shukrii godha rabbi nu gammachiisee gammada gammanne gammada yaa rabbi nu gammachiiste gammachuu tana gammachuu umrii dheeraa gammachuu umrii dheeraa gammachuu umrii dheeraa ka biyyi keenya irratti jiraat ka biyyi keenya irratti qananiit yaa rabbi nu godhe yaa rabbi nu godhe yaa rabbi nu godhe rabbi umrii isa haa kaayu warra bal'a rabbi ija irraa haa qabu afaan irraa haa qabu koo takka arge harkasii lamaan samitti ol qabdee baga rabbi ilma keenya nuu baase jettee ta'a akka isin itti gammachuu ibsitu an takkaa waan akkasiin agarree qalbiin na cabe yoggaan dullattii sallaalee wallaahi rakkoon tuni rakkoo tokko tokkotti mana keenya seentee dullattii nagayaan teessee tasbiisii qalaw gootee yaa rabbii nagaan nu oolche nagayaan nu bulche jettullee hagam takka akka rakkoo keessa jirtu akkoo san hoggaan argee isin hundi arguun keessan ni mala yoo dogoggoruu baadhe yoo nama sa'aadaa jedhaniitu maxxanse gara boodatti baalee jetti wanneen suni wallahi dullattii san hoggaan argee akka nama tokkotti hammam takka dubbiin keenya gadi fagoo akka ta'e rakkoon hawaasaa hagam takka gad fagoo akka taate dulloonni silaa nagayaan si jaajarra taa'ee tasbiisaa qalaw godhulleen hangam takka akka waan kanaan rakkate akkoo san irratti argee duuba baga gammaddan isinii jechuu barbaada gammachuu rabbi wajjiin wal nu dhoorkine gammachuu shukrii rabbii galata rabbii nu wallaalchifne
sheekotii hedduun dubbataa turan dhagayaatiin ture gammachuu teenya akkamitti ibsanna akka rabbiin nutti hin buufanneetti gammachuu ibsuu rabbiin nu dhoorkuu bar karaan gammachuutti ibsan hedduun jiraa beek gammachuu teessan karaa rabbii wajjiin waliin dhabneen ibsattan gammachuu teessan ijoollee hedduun asirra laalaa ture wallaahi waan ja'anilleen afaanii uf dhabanii miqiyyoon takka masilaa mana arabaatiin jira malee iyyi nagooti akka ju'uu wallaalee silaaniin iyya silaa lallabeetiin firraa baasa booda jarri kunuu maal taate janiin arabni kun qabee ganna darba je'eetiin sodaadhee akkantu wallaale akkatti gammachuu san haasoytu dubbiin afaanii dhumte gammachuu namni keenya keessa jiru miirri namni keessa jiru miira an argaa jiru kun miira jabaadha miira ajaa'ibaa keessa jira hawaasni gammachuu keessa yeroo kana keessatti rabbii keenya eeggachaa alhamdulillah galanni si haa ga'u yaa rabbi wilillee waan akkanaa nutti hin deebisin jechaa karaa nagayaatiin gammachuu ibsachuun dhoorkaan qabu gammachuu teessan ibsachuu dandeeysanii daangaa rabbiin nu hayyamirra dhaabbannee gammannaa daangaan dabarruu ni gammanna gammachuu ilma namaatu gammada rabbiin gammachuu naman dhoorku ga'ee rabbiin ni danda'a rakkoo fi yaada fi cinqii ga'ee asumatti rabbi nurraa haa dhaabu waan qalbii hedduu qalbii na cabsirraa ijoollee teenya mana hidhaa Su'uudii jirtu gammachuu isaan mana hidhaa san keessa ta'anii ibsataa jiran san hoggaan laalee hedduu qalbiin tiyya na cabtee duba yaa rabbi yaa Allah guyyaa har'aa kana gammachuu har'aa tana ta'a hidhamtoonni biyya teenyaa hidharraa bahe tana odoo gammachuun tun addan dhaabbanne obboleeyyan keenya ka Su'uuditti rakkatee xiqqaate san rabbiin hidhaa san irraa baasee akka rabbi nu gammachiisu rabbii kiyya kadhadhaa khawfiifuu rakkoo san keessa jiran gammachuu achi keessaa isaan gammadan sallaalee wallaahi akka nama tokkotti hedduu qalbiin na cabtee wallaahi akka nama tokkotti yaadni waa'een jara kanaa kun wallaahi hamilillee nu tuqee qalbillee nu cabsee dachuma tanarra deemu ufitti qaanfanne akka nama jara san nuti harka keenyaan akkas goonee ufi qaanfanne wallaahi akka itti irraa baqannullee wallaalle akka itti dhiifnullee wallaalle waan naman dhiifne hedduu qalbiin nu cabte waa'ee san ummata keenya ka hidhaa Su'uudii keessa jiru san rabbiin ammumatti furmaata isaanii fidee gammachuu tana ta waliin dhaabbatu rabbi nu haa taasisu yaa hawaasa keenya yaaboo hulaa biroo waan beeynu isini maaliif nuun iyyine maaliif maarrotti hin dubbanne yaaboo namatti dubbannu waan qabnu numa beeytanii hulaan takkittiin nuti qabnu nuufi isinilleen huluma takkittii rabbii tana huluma tana isinii dhadha'u jirra rabbiin mana hidhaa sanii isin baasee ummata keenya rabbi haa gammachiisu haadha teenya rabbi haa gammachiisu abbaa keenya rabbi haa gammachiisu obboleeyyan keenya rabbi haa gammachiisu gammachuu har'a hawaasni gammadee tana warri Su'uudii jiru sun hidhaa bahuudhaan ta goolabamtu saniin xumuramtu rabbi nu haa taasisu naa obsaa ijoollee tiyya rabbi dirmachuun rabbi isin haa dhaqqabdu hedduu gama rabbii waywaataa jirtan hedduu du'aayii kadhataa jirtan wallaahi rabbitti dheeysite wallaahi rabbiin isin itti dheeysitan sun kanama rakkate furu sun rabbi isin haa furu duuba rabbiin harka jala qabattan sun bakka jirtanitti isin haa furu tanan rabbi irraa isinii kadhadha bahiinsa keessaniin furmaata isin argattaniin hawaasa keenya rabbi qalbii isaanii haa gammachiisu galatoomaa jazaakumullahu khayran gammachuu tanaan rabbi walitti nu haa deebisu